Jirtu akkam jirtan maatii kaasu shoo nagaa keessan fayyaadha akkam nageenyi badhaadha simbiraa nutis biraa nagaadha fayyaa keenya jirra sin akkam jirtu alaaman isaa namni hundi guutuu jiru akkam jirtan illee jirra sinis bakka jiraattan nageenyi keenya simbiraa ga'u lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi fi gaarreen jiru qaxxaamuree simbiraa ga'uun sin jira na akkasii akkam isin fayyaadha jirra nullee sinis bakka jiraattanii yoo yaa'inni walitti deebinee jirra gayaa xiqqoo addaan fagaannee kanaaf yaa addaan fageenya keenyaafis ifamaa ija qalbiirraan wambisaa isin jechaa amma fi ani bal'atuun gaafiif deebii wayii qabna. Gaafiif deebii san qabannee dhufnee irraa mee dursaaf nageenya waaqaa isheen isin gaafattuti. San booda gara gaafiif deebii keenyatti seenna. Jirra jirtu maatii kaasuu shoo nagaa waaqee isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaadha. Galata waaqayyoo isinis bakka jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalanna. Egaa kanatti taasifamee har'aanii fi kaasuun maal qabattanii uftanii jechuun keessaniin oolu. Egaa har'a maal qabannee ufne? Gaafiif deebii qabna. Egaa kaasuun har'a gaafiif deebii ol gaafanna yookiis si gaafadha. Yoo gaafii kana darbite shillimaata qabdaan hanjee baasa jechuudha. Egaa gaafiin qophaa'ee jira haa ta'u kaasuu bira kallattumaan gara gaafii keenyatti darbina. Egaa isin immoo nu wajjin bu'aa'ee viidiyoo keenya gamaatitti daawwadhaa ittiin bashannanaa ittiin bu'aaraa isiniin jechuu jaalanna. Egaa kallattumaan gara gaafiitti darbina. Eegalita. Gaafiif deebiin keenya waan guddaas miti waan gaggabaabdu waan isin itti bohaartanii immoo deebistanii isinis warri abbaa manaa qabdan haadha manaa anaatti manaa immoo abbaa manaa kan qabdu gaafiif deebii teessanii yeroo sa'aatii boqonnaa qabdanitti wal dabarsitanidha. Waa'uma jiruuf jireenya keessatti ilmi namaa kan wajjin irra jirudha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti gaafiin ani baluu gaafadhu dhimma jireenyaa keessatti balu ati jireenya keessa erga seente yaa namni jireenya keessa erga seenee erga bara godhate sanyii barbaada kan immoo ilmoo barbaada maatii meeqa godhachuu barbaada? Maatii ani gochuu barbaadu akka waan naa kennan gochuu barbaada. Meeqa akka tilmaama kennu? Waaqayyo kan naa kenne gochuu barbaada. Tilmaama garuu maatii afur. Dhiira lamaa fi dubartii lama. Dhiira lamaaf? Garuu ani kanaan jedhu osoo hin ta'in kan inni jedhu. Jedhetu caala sirriidha amma jechuun akka gaafiitti ol gaafachuudha malee kanatti jette afurii dhiira lamaaf? Dubara lama. Haa ta'u? Ani yaa'u anis fakkaatuma keeti ani lama. Lama qofa moo? Maali? Lama yaa'u jechuun xinnoo. Warri dhiiraa kun gisee hunda yoo dubbatan maatii baay'ee fe'ani. Maaliif garuu sababbiin isaa? Sababa jechuun ani sababa illee qabaadhoo yoo taane xiqqoo ishii haalli jireenyaa kunis yaa kan nama guddisu rabbuma kan nama guddisiisu rabbuma. Jireenya waan qaalii ta'eef maatiin barbaachisu. Baratanii sadarkaa wayiitirraa gahan. Lamaantu sun baratanii ijoollee dhiira dubara tokkoo fi dhiira tokko hin argadhe baratanii sadarkaa gaarii akka gahan isaan barsiisuun karoorfadhee jira. Yaa isaan kan namaan gahu san biras dabarsuu danda'a garuu akka yaada kootti lama san biras dabarsuu danda'a kan beekamu kennaa waaqayyooti waan ta'eef. Gaafiin inni lammataa immoo biyya keessaa biyya kam jiraachuu jaallata? Biyya keessa moo sila ala? Biyyuma keessa biyya alaatti isaa ta'u biyya keessa isaa ta'u biyya kam jiraachuu jaallata? Biyya keessaani? Ishi biyya keessa biyya kam jiraachuu jaallata? Biyya Itoophiyaa keessa. Itoophiyaa keessaan kan jiraachuu jaallatu biyyuma kana bakkuma amma jiraachuu jiru. Bakkuma amma jirtu waan jaallata. Maaliif sababni isaa? Bakka amma jira ullee dasna jiraachuu nan barbaada bakka itti ala illee jechuudha biyya itti ala illee jiraachuu nan fe'a garuu amma akkasuma jiraachuu fe'a garuu biyya biraa jiraachuu fe'u. Miti biyya alaa keessaa? Biyya alaa keessa immoo inumaayyuu hin hawwani biyya alaa fe'u deemu jiraachuu. Biyya ormaa? Somaa feetu? Soroma. Bareeda. Esi haa ta'u? Ani filannoon kiyyaa fi kee tokko natti fakkaata. Ati biyya keessa biyya keessaa naannootti dhaladhe jiraachuun barbaada. Naannootti dhaladhe? Naannootti dhaladhe jiraachuun barbaada. Naannootti dhaladhe illee waanuma jireenyaa kanaaf malee fagaachuu illee barbaadu beektaa? Jiruuf jireenya achumatti dabarsuun barbaada. Biyya keessaa moo biyya alaa keessaa moo
biyya alaa jiraachuu himuun heddumaan qabu. Maaliif deemullee hin barbaadu. Duraan Ameerikaa deemee jiraatamaan an jettare. Jechaan ture. Laata laltaadha. Hawaan ture beektaa yoo duraa sana. Maal garuu yoo ilaalu biyya ormaa rakkisaadha. Asii qiin qabu achii qiin qabu manni dhaatiin dhiiraa. Kanaaf baay'ee rakkisaadha beektaa biyya ormaa kuni. Kanaaf biyyuma jiraadhu kana bakkuma amma biyyuma jiraadhu biyya itti dhaladhee maatiin koo itti dhalatee guddate haala jireenya ittiin illee odeessu isuma keessatti jiraadhe natti tola beektaa. Maatii biratti deebii bakka si deebisu? Boodaf. Si deebisu waadam? Boodaf na deebistu. Ana si deebisa moo situ na deebisa? Anis iddootti hin jiraachuu barbaada. Hojimaan deemna kaa. Iddoo waan itti ala jiraatamu na wajjin iddoo ati itti ala. Bakka itti jiraannu yoo dandeenye maal ta'a? Asis? Maal? Wanti ta'uu wala lamaa ta'anii. Hin ta'u? Gaafiin inni sadaffaa nyaata keessaa nyaata kam nyaachuu jaalatta? Nyaata keessaa nyaata hin jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf shiroodha. Nyaata kaawwan namaaf hin jaaladhu. Nyaata kana hin jaaladhu. Akka foonii. Xinnumarraa ta'e jechuudha shiroo nyaachuu bakka nyaata kamurraayyuu shiroon jaaladhe jechuudha bakka shiroodhaan nan jaala hin jira nyaanni jaalahu shiroodha tokkoffaa irratti shiroodha lammaffaa irratti immoo nyaata nyaachuu jaaladhu caccabsaa. Caccabsaa? Jaaladha. Warra horii qabu biratti maatiin kee horii qaba waan ta'eef loontu jira waan ta'eef. Kan nuti yeroo guddannu maatii horii qabaa. Loontu jira, aannan jira, haati jira, inni jira. Caccabsaa dhalaa nyaataa turte jechuudha. Bakka caccabsaa yeroo san nyaachuu waan baradheef. Ammas kanatti gizee hunda egaa waa'ee caccabsaa kana afaan isii buudhee gizee hunda isatti kaatta. Bakka caccabsaa garuu ani caccabsaa ibbaan ibbaa osoo hin taane jechuudha. Shiroo irraa lammaffaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irra. Tokkoffaan garuu shiroo. Ishi sinoo? Ani nyaatni jaaladhu keessaa nyaanni foon hin jaaladha. Silaa foon qabda foon baattee deemta akka foon jaalatta. Nan jaaladha bakka nan turgeessa yeroo baay'ee fooni. Si turgeessa? Galma nan jaaladha fooni. Xirees nan nyaadhaa xibsiidhanis waxii keessattis. Garuu foon ta'eetu amma kamiin jaalatta? Foon xireen jaaladha. Foon kan maarree egaa foon akkuma beekamu kaagaa warri foon nyaatan jechuudha na uffalchaayi. Ani garuu foon hin nyaadhulleedha. Warri foon nyaatan foon waan jaalladhu. Bakka amma foon dudullee isin rakkasee foon inni rakkasee jira. Amma garuu na jibbisiisee jira. Amma waa'ee ammaa kan yoo dhagahu. Dulatiin illee dulatiin beektaa dulatiin. Dilootis nan nyaadha garuu. Dilooti ammoo dulatiidha. Dilootidha. Dilootiinis rakkasee jira baay'ee tokko gatiin isaa gad deebi'ee foon illee baay'ee keessattuu asallaa irratti. Haala ammaa kana yoo ilaalu na jibbisiisaa jira. Maaliif waan amma sookan miidiyaa irraa waan haasamu kana yoo dhagahu baay'ee na jibbisiisaa jira. Dhugaan miidiyaa irraa waan hagamu waa'ee foonii jechuudha. Garuu ofii kiyyaa nyaadhu. Nyaachuus baadhu naannoo inni jiru deemee nan godhu argasi. Egaa ugaasta baatu danda'an beekamu. Egaa waaqayyo keenya nuuf asirreessu warra akkana godhanis karaatti nuuf adeemsu isiniin jenne waan kun waan waaqayyo hin jaalanne jechuudha. Innaa gaaffii kee itti fufuta. Inni lammataa inni sadaffaa moo ani nyaata nan jaaladhu keessaa nyaanni lammataa goommana. Goommana? Goommana namni jaalata? Nan jaaladha dhugaa. Goommana moo? Goommana jechuun xiqil goommani ammoo gurraacha. Goommana gurraacha kana. Sanuu sa'aatii gannaa yoo ta'an sa'aatii bobboo. Ganna warra. Biraa sa'aatiin boona jira maskaranii si dabee. Goommani koo waqtii gannaa namni hunduyyuu waa facaasataniif. Bakka oddoo isaanii giddi isaanii facaasu irra qabu. Sa'aatii bonaati beektaa. Waa waddaduuf sa'aatii. Waddaduuf sa'aasa waa waddaduuf bakka anatti isa lamaan kana jaaladha. Dhugaatii keessaa dhugaatii gosa kamii jaallata? Dhugaatii yoo jettu alkoolii moo akka waan hundumaa yoo walumatti qabatee hundumaa. Dhugaatii keessaanii kan jaaladhu bishaan. Bishaan koo. Dhugaatiin jaaladhu. Dhugaa dubbachuudhaaf juusii keessaa xinnoo jechuudha. Baay'ee si fe'u garuu burcuqoo gimmaashii juusii keessaa maangoo yoo ta'e dhugaatii bishaan qofaadha. Haa ta'u. Ani dhugaatii keessaa alkoolii isaaniis akkuma isin beektaa baay'ee isin fayyadamu hanga fayyadamu sannan fayyadamu garuu dhugaatii keessaa nan jaalladha.
Aannan illee hin jaalladhu. Aannan hin jaallatanii hin beektamii kun ammas yaalaa ta'an jira waan ta'eef. Kanatti iyyuu bakka adurree natti taate jechuudha. Kanaaf yaa jechuun Agaa adurree natti ta'e. loowwan eegaa guddanne waan ta'eef loon hin jira. Hanga ammasitti maatii bira deemuun beektamii aannan akka dhiyaatu dafee. Kanaaf aannan waan guddanneef yaa hin jaallanne beektaa garmalee jaalladha aannan. Nani yoo namni hin jirre oo fedhaan naa qixan yoo naa qixus baatan suuta jedhee mani. Maali? Sossoba maal qixan? Sossobaa miti jedhan. Naa aga'ee barseenaa keessan. Egaa harmeen isaa baay'ee haasoftu baay'ee seenaa isaa jechuudha. Aannan egaa warri duraanii elemtuutti elmanii elemtuu jedhamaa miti ree? Elemtuutti inni elmama. Egaa yoo elmamee mana godhame fannifattee deemtiin ol kaa'atan jechuudha. Adurreen tokko isuma adurreen tuuni misiin jirti. Tuuni immoo akkasumatti nuddullee fayyadamtu gannatti waan ta'eef. Egaa adurreen kuni guyyaa tokko fayyaan aannan dhugaa dubbachuu keessummaa nutti dhufteeti. Bunaan danfisanii beektanii aannan bunatti godhanii koi seenaa hundaa miti odoo haasa'anii achi aannan sani mana eessanii bahee jirti ishiin iddoo gabbaa aannan fakkaatee maazarii miti akka isaanii jechuudha akka isaati. Achi ol deebi'ee keessumaa natti dhuftee buna danfisee aannan kana itti godhuuf ka'uu qicuuf hoo ka'uu isaaniifis kennuuf jechuudha hin beektanii Oromoon aannan nama baasa sirriitti jechuudha aannan namaaf kennaa mana keessummaa naannoon keenya gargara kaan immoo malee keessummaa dhufte sana aannan sun nuti manaan baane yoo kennuuf kaanuyyuu elemtuun duwwaa inni burcuqqootti illee yookiin immoo wayitti hin qicanne jechuudha zim jedheetuma akkuma qabeetti dhugee. Elemtuu duwwaa godhee bishaan itti naqee biraa deeme. Bishaan itti naqee biraa dhugaa ani guyyaa gabbal baandu bishaan itti naqee biraa deeme. Asi yoo ni qabu bishaan guutee jira yaan elemtuu. Maal warree qaanaanii dhiisanii yookiin ammoo iyyuu hojii isaa jechuudha. Elemtuu keessa dhugeeti irraa dhugeeti. Akka boota san erga similikeeffachuu qabnaan boota san akka isheen hin beekne bishaan itti naqee bishaan itti guutee deematee nan kaasuu kana jechuudha baay'ee agaruu malee. Kabajamtoota jaallattoota teenya bal'inni akkanatti kun nama sa'aatitti. Anaayyuu na godhan anaayyuu godhina. Information ishii kana akkanatti duuba hin qoranne daashiin duuba kiyya qorachaa jirti dhagaa dhaggeeffadhaadha. Ani hin qoranne. Isheen waan baay'ee harkaa qabdi natti himni hanga ammaatti waan kana beektaa garuu hojii makiyya isheen natti hin dubbanne kanaaf. Qoy ani kan birattas ilaalu malee yoo namame guyyaa tokko iyyuu irratti na jala. Aannan. Silaa durreen qabnu durree manatti yoo hin seenneessumaa durreen tuneessaaf ta'e qoy guyyaa lamataa jireetan irra darbe. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya gaafiif deebii kanas karaa caalallee isinittis hin baay'innu. Yaa hoo baay'ates namni ani wooma si gaafate gaafii keessaa gaafii qabda. Gaafii keessa jechuudha. Bineensota keessaa bineensota maal jaalattati? Bineensota keessaa leenca jaaladha. Leenca. Maqmaa kun leenca. Leenca waan ta'eef mootii bineensotaatis nan jaaladha. Garmalee keessaa leenca kormaa sirriittan jaaladha. Maaliifan jaaladha seete tuqan malees nama sin tuqu bakka tokkoffaa haala deemicha isaasan sangaa maskaramii yoo kaloo marga dheederfitee maskaramii foormii deemu sangaanis fakkeenyaaf qotiyoon qambara irraa bu'ee kormaan jiraatee qambara irraa bu'ee naannoo fulbaanatti achi yoo ga'e sangaa yaraan turellee jedhee nafti madalee hin quufaa shaanyaa kana hin baasa san booda akkuma leenci shaallamisan akkasumatti shaalla bakka sangaa kormaan fakkaata beektaa yoo isa baay'ee natti tola bakka. Eshi bineensota lafarra malee. Ati kam jaalatta? Ani bineensota keessa maqaa isaanii hin beekulleedha. Kam jaalatta ree? Ani kamiin jaaladda? Lakki hunduu nama. Raachi jaalatta? Raachi maali? Sitti ramadama? Raachi. Qeerransa jaalattu ree? Wai nama inni nama waraana. Miti. Ani maalan jaaladda waan jaalawuta kan jirti.
akkamatti yoo mataa ishee qaqqaban das nama jetti. Adurreedha. Adurreen. Anno maalidha? Maqaan ishee abboon harka bade bakka ammaa fi lafarra kan manyuu kan keessaa hoo maal jaalatta yookiin maal jibbita akka wayi bineensota keessa kan jibbitu natti hin himne. Bineensota keessaa kan hin jibbu geedala hin jibbu. Geedalli maali? Geedala jechuun kan hoolaa maa nyaattu akkatu jira. Maaliif seete mudannoon qaba yeroo wayiitii geedala urufatti argineeti fardaan ariine nama afur taanii fardaan odoo ariinu bira geenyee hin darbanne jedhu fardi bokkokee dhufuutti dhuftee fardiin bokkokee hin kufee beektaa? Bakka ergasii ana jaan argaa isheen jibbisiisan leedha. Inni ari'u leedha beektaa? Akkasi ati kam jibbitaa bineensota keessa? Ani bineensota keessa hundumaa nan jibba. Tokko kan jaallatu jiru. Bineensa hin jaallattu? Bineensa iyyuu moo? Naa nyaatu kan jaalladda? Oromoon durii bineensa hin jaallatu. Maali faayidaan? Faayidaa guddaa qaba bineensi. Faayidaan qabu bineensi tokkoffaa nama nyaata. Faayidaan qabu? Deebisee horii nyaata. Faayidaan qabu? Miidhama sin qaba faayidaa sin qabu. Miidhamni faayidaan isaa wal qixa jettee? Eshi annee bakka hundaafuu hin jaalladhu. Saree. Saree jaalatta. Guddisa manaa waan taate. Jechuun saree. Adurreen ni jaallata. Maarree bineensota keessatti. Bineensa adurreen bineensa ree? Beellada manaati. Beelladaa fi bineensi takkuma bara. Beellada alaa kan manaa sin jenni bara. Kam jaalattan sin jenni. Amma olaani beellada bineensa ree? Lakki bineeldota keessatti ramadamu isaa. Bineensota keessatti. Bineensonni fi baranni baayoloojii irratti maa? Bineensotaa fi beelladota kan jedhamu. Maarreen bineensa ree. Gaafa isa maskooti irraan tamaan ta'e. Balbal mana seene. Bobaatu maskooti irraan baate. Ginani ono beellada keessaa dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo hoolaan jaaladha. Hoolaa? Baattee guddiste? Amma oduu argee akkanumatti dabbashaa xiqqishuudha qashiin das nama jetti ilmoo hoolaa. Kan jibbutu. Ani geedala jibba. Lafarra manyuuqa keessa. Manyuuqa jechuun maal jiru? Lafarra luwaan kaaluu kan qabne. Kaaluu kan qabne keessa hantuuta. Hantuuta jaalattu? Hantuuta jaalattu. Bofa akka barbaadetti yoo barbaade sana Jesuus bofa osoo dhiise illee ganjiile maal ibsee yeroo wayyoo dhumarraa mana midhaanii keessa rafa beektaa mana guutee jira darabbaramee girgiddaan inni jiru achi keessa osuma rafu algaatu jira beektee achi keessa midhaan isin eegaa achirraa guutee jira midhaan quuftee kan midhaan nyaatu mee midhaan kan faayidaa hin qabne kanatu faayidaa qaba dhiiga kootu faayidaa qaba keessa kana jala nyaatte beektaa. Reefa keessa hin baane nama ka'u algaarraa gawii kana gadi bu'ee. Jala rafuu fufeen. Maal jala rafuu dhufa nama quufetuma dhiiga kee dhuguu dhufe bakka ergasii hantuuta na jibbisiisa. Ani immoo yoo lafarra kan deeman keessaa waa tokko hin jaaladhu hundumaa nan jibba. Hundaa? Keessattuu abbaa cungaarree. Isheen jibbitaan? Ani hundumaa kan lafarra deeman keessaa hundumaa hin jibba akka. Maali waa jiiroo hin qabdamu? Ani garuu narra fellee beeku abbaa cungaarree. Isa kana beeku. Anarra bahee beeku. Ismaayoo yaade ani kafaan bakka uffanni federa mataan illee suma na fakkaatu na tuqe. Yoo isa jaana gara. Eshi akkana eshi. Egaa akkana qophiin keenya ammoo ilaaltanii akka ittiin bohaartanii isin immoo maal jaalattan wanni jaalattan komentii jalatti nuuf katabaa isin jenna. Egaa namni adduma addaa dhugaa dubbachuudhaaf. Fedhiin abbaa garagara. Innaa kana fakkaata ka sagalee keenyallee viidiyoo isinitti deebisnu dhaggeeffachuu isin dhufa waan ta'eef egaa viidiyoo keenya immoo warri dhaggeeffattanii jirtan sheer laayikii nu godhaayi warri maatii nuun taane immoo maatii nu taa'ii sabskiraabii nu godhaa nu guddisaa Oromoo keenya isiniin jechuu jaalanna. Egaa qophiin keenya guyyaarraa asumarratti goolabame agaa viidiyoo biraatti walitti deemnutti horaa bulaa nagaa taa'ee. Ayyee kaanillee asumaan dhaamsa gabaabduun isinii dabarsee nageenya asumaan ol eebbifnee wal gaggeessinaa horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a nagaadhaan nu jiraadhaa hanga nagaa walitti deebinutti viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti fayyaa ta'a isin jaalannaa isinis akka nu jaalattan abdii qabnaa horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.